Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkoon ni amanna. Ameen. Gubbaa irraatii hanga humna argattanitti Yerusaalemiitiin turaa. Kabajamootaa fi jaalatamootaa maatiiwwan Waaqayyoo, Waaqayyoon kan jaalattan, Waaqayyo isiniin kan jaalatu, hundumti keessan akkam jirtu, akkam yoo nageessanii, akkamiin turtanii, guyyaa har'aatiin kan nu ga'e Waaqni keenya galannii fi ulfinni teessoo isaa Aariyaam irratti isaatiif haa ta'u. Maqaan qulqulleettii Dubroo Maariyaam maqaan ishii, ergamoonni Waaqayyoo maqaan isaanii, toloonnii fi raajonni qulqulloonni Waaqayyoo maqaan isaanii akkuma aaboo fi aangoo isaaniitti kan galatooman, kan ulfaatan nuuf haa ta'an. Hunda dursaa baga ayyaana ol ba'uu gooftaa keenya qoricha keenya Iyyasuus Kiristoos kan bara kanaatiin isin gahee nu gahe. Akka fedhaa fi jaalala Waaqayyootti guyyaa har'aa kana wangeela qulqullicha Luqaas boqonnaa 24 lakkoofsa 53 irra dubbii sagalee Waaqayyoo bu'uura godhannee waliitiin hin baranna. Anaaf dubbattii afaanii, isin immoo qooqattiin nageessan. Dhaga'uu qofaan faayidaa hin qabu. Dhaga'uudhaan firii 30, 60, 100 buufattanii hanga dhumaatti cimtanii ittiin jiraattan gooftaan keenya uumaan keenya anaafis isiniif isaa kennu. Gubbaa irraatii amma humna argattanitti Yerusaalemiin turaa. Jecha kana kan dubbate gooftaa keenya qoricha keenya Iyyasuus Kiristoosidha. Gooftaan keenya qorichi keenya Iyyasuus Kiristoos maaliif jecha kana dubbate? Eenyutti jecha kana dubbate? Yoom jecha kana dubbate kan jedhu keessumaa ayyaana ol ba'uu yookiin immoo ergatii gooftaa keenya qoricha keenya Iyyasuus Kiristoosiitiin wal qabsiisne Waaqayyoon du'ee ergaa du'a moo'ee ka'eetii guyyaa 40 eessa ture? Maal hojjechaa ture? Eessaati immoo gara eessaatti ol ba'eessa jedhu waliitiin ni barana jechaadha. Maarreegaa wangeela qulqullicha Luqaas boqonnaa 24 lakkoofsa 53 irraa ka'umsa jiru keessumaatii lakkoofsa boqonnaa 24 lakkoofsa 44 dubbii jiru kaasneetu caqasa biraa wal qabsiisnee ayyaanni ol ba'uusaa Waaqayyo ol ba'eera gaafa jedhamu eessarraatii gara eessaatti ol ba'ee waa'ee ol ba'uu Kiristoos macaafni qulqulluun immoo maal jedha kan jedhu waliitiin ilaalla jechaadha. Keessumaa Luqaas boqonnaa 24 irratti innis isin faana osoo hin jiruu Museetiin raajotaatiin faaruu irratti waa'ee koo kan barraa'e hundumaa akka inni raawwatamuuf narra jiraa jedha jedhee jechanii isinitti hime isa kanadha ittiin jedhe. Yeroo sanaa kitaabolee akka isaan hubataniif sammuu isaanii banee fi akkuma kanas jedheen Kiristoos dhiphina ni fudhata, guyyaa sadaffaatti immoo warra du'a gidduudhaa ni ka'a. Maqaa isaatiin gaabbiin dhiifamni cubbuu Yerusaalem irraa eegalee Ahzaabota hundumatti ni lallabama jedhamee akkuma barraa'ame. Isin immoo isa kanaatiif ragaa koodha. Kunoo abbaan koo jecha abdii naa kenne isiniifan erga. Isin immoo gubbaa irraatii Aariyaam irraatii humna amma argattanitti Yerusaalemiin turaa. Jechi kun jecha yaada bal'aa of keessaa qabu, jecha
ergaa jabaa of keessaa qabu jecha darbina jechaadha. Abbaan koo kan naa kenne sagalee abdii ani immoo isiniifan kenna. Isin garuu gubbaa irraatii humna amma argattanitti Yerusaalemiin turaa. Eessa turaa? Yerusaalemiin turaa. እናንተ ከላይ ኃይልን እስክትለብሱ ድረስ በኢየሩሳሌም ከተማ አባቴ የላከኝን ተስፋ እልክላችኋለሁ። ነገር ግን ከላይ ኃይልን እስክትለብሱ ድረስ በኢየሩሳሌም ከተማ ቆዩ። ሁምነ ጉባ irraa amma argattanitti ኢየሩሳሌሚtiin turaa jedha. ኢየሩሳሌም eenyudha? ኢየሩሳሌምii yoo ba'an immoo maaltu isaan quunnama? Abbaan koo kan inni jedhe kun isa kamidha? Yaada jedhu bal'isnee yaada kana waliin kaasnee ni ilaalla jechaadha. Jecha kanaatiin kan wal fakkaatu hojii ergamootaa boqonnaa tokko lakkoofsa tokko kaasnee immoo waan ta'e waan jiru haa ilaallu. Yaa Toofilos, Iyesuus kan isaan file duuka bu'oota hafuura qulqulluutiin erga ajajeen booda hanga guyyaa 40 kan raawwate dinqiiwwan hundumaa waan eegale hundumaa waanta hundumaan barreesse. Haa ta'u malee guyyaa 40 itti mul'achaa waa'ee mootummaa Waaqayyoo itti himaa, ragaa hedduu waa'ee dhukkubbiisaa boodas jiraataa ta'ee isaaniif ofiisaa itti mul'isuu, isaan waliinis osoo jiranii Yerusaalemii akka hin baane ajajeeni jedha. Yaada kanaan wal qabsiisee inni jalqabaan gooftaan keenya qorichi keenya Iyesuus Kiristoos du'ee erga du'a mo'ee ka'e guyyaa 40tiif eessa ture? Maal hojjechaa ture? Maal raawwachaa ture? Gaaffiin jedhu waan ka'uudhaaf gooftaan keenya Iyesuus Kiristoos guyyaa 40 duuka bu'ootti kallattii garaa garaa itti mul'achuudhaan wangeela mootummaa isaa lallabuudhaan kakuu haaraa keessaallee otoo hin hafin, kakuu moofaa keessaallee otoo hin hafin, bor tajaajila isaaniitiif jabina cimina jajjabina kan isaanii ta'u, galaa isaanii kan ta'u, mootummaa Waaqayyoof kan isaan qopheessu, tajaajila biyya lafaa kanaaf kan isaaniin affeeru kallattii garaa garaa itti himaa, barsiisaa, gorsaa itti mul'achuudhaan karaa Emaawus irratti, mana cufaa keessatti, lafa isaan qurxummii qabanitti, bakka maaddiin dhiyaatee jirutti itti mul'attee kallattii garaa garaatiin barsiisaa ture. Maarree barumsi qofti jabina isaanii waan hin taaneef, isaan cimsuu waan hin dandeenyeef, humni hidhannoon waan isaan barbaachisuudhaaf amma guyyaa hidhannoo kanatti guyyaa 40 barsiisee gorsee gaafa guyyaa 40 kana Yerusaalemii hin ba'ina, gubbaa irraatii amma humna argattanitti
yaada kana kallattii garaa garaatiin ilaaluu dandeenya. Humni kun humna Waaqayyoo hafuura qulqulluudha. Hojiin hafuura qulqulluu maalidha? Guyyaa 10 booda kan ilaallu ta'a jecha. Amma gara Yerusaalemii akka hin baane jabinnii fi humni waan isaan barbaachisuuf achuma turu akka qaban akeekkachiiseera. Abbaan koo abdii isinii kenne sagalee abdii isiniifan ergaa. Yerusaalemii garuu hin ba'inaa, humna argachuu qabdu. Tajaajilaaf kan isin qopheessu. Tajaajilaaf kan isin affeeru. Akkasin mo'attaniif aangoo kan isinii ta'u, beekumsaa fi jabina cimaa kan isinii ta'u ni argattu jedhe. Innis hafuura qulqulluudha. Hafuurri qulqulluu kun waa baay'ee qabatee dhufa. Humna qabatee dhufa. Beekumsa qabatee dhufa. Ogummaa qabatee dhufa. Jabina qabatee dhufa. Sodaa foonii keessa isaaniitii kan balleessitu qabatee dhufa. Kun hundu wangeela mootummaa isaatiif kan isaan qopheessuu fi kan isaan qaqqabsiisu, kan isaan cimsu, kan isaan affeeru waan ta'eedhaaf Yerusaalemii hin ba'inaa. Jarjartanii yaada biraa keessa, adeemsa biraa keessa hin seeninaa. Yerusaalem magaalaa nageettii tasgabbii qabdu jedha hiikkaan isaa. Yerusaalem የሰላም ከተማ magaalaa nageettii jedha. Jarreen gunduu kaboonni kun Yerusaalem gadhiisanii yoo ba'an rakkoon gidiraa qorumsi isaan qunnamuu danda'a. Garuu du'aaf, hidhamuudhaaf, beelaaf, godaansaatiif, rakkoo garaa garaatiif immoo kan isaan qopheessu, kan isaan cimsu humni cimaan duubarra guyyaa 10 booda isaan argatanidha. Duubarra isaan guyyaa 10 booda argatanidha. Inni kun garuu ergaan garaa garaa tokkoffaan amantaa keessanii hin gadhiisinaa. Qorumsi baay'achuu danda'a. Rakkoon baay'achuu danda'a. Gidiraan baay'achuu danda'a.